من الراتي أما ما تسيبوتي سيوه لبر abdii dubartii biraa wajjin arguun danda'amne abdiin jaaladhaan mucayyoo maalaan boo'ina daraa rabbisii uume annatti hin boo'ini isumaan jedhi kalaas isumaan jedhani maal godha boo kana keessan qabuuti isumaan jechuu dandeessa adaraa rabbiin boo'in maaloo harka fuunee kabajamtoota furdoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu an nagaa kiyyaa galata rabbi har'a nama wayii prank gochuuf deema namni sunis nama beektan nama kabajan nama jaallattan sannii tuubidha amma dhufaa jirti dhufaa jira jettee illee naa bilbilteetti amma kaameraa kiyya qopheeffadhee kaameraa kiyya illee dhufkadhee jira kanaafiyyuu ulaa jalaa banee prank gochuuf deema mata duree prank kiyya illee siniif hin ibsu maaliif yoo jettan as geessee jirti jalaa bana haga dhuma sagantaa keenyatti yoo nu hordoftan waan gaarii waan irraa barattan jedhee abdadhe siniif qabadhee dhihaadha haga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa kiyyaa turtii gaarii. Seenum jayyo. Taneeshi. Akkam nagaa olte jirta? nagaa galata waaqa. Jirra taa'e kottu. Taneeshi. Akkam dalagaa? Hayyee akkamatti jirra wallaahi. Akkamatti boo kalisti akkamitti jiraale? Aare boqonnaadhaa miti. Boqonnaan immoo dhugaa kee ta'ee akkamitti? nagaa qaba galata waaqa. Baga nagaa taate. Baakishin na dabbalee fi kiyyaafu. Waan nagaa miti maal taate maaltu maal ta'e? nagaa maaltu jira itteeti. Maali maaltu waan ta'e jechuun maal taate nagaa miti? Maatii bilbiltee gaafattee hin beektu yaada maatiillee ta'a. Lakkiin bilbila yaada maatiitiin qaba jetteeti ammaan tan. Yaada bilaa ta'e. Maalirree maal taate waan si gargaaruu danda'u yookiin yaani maal taate? Wanni na gargaaruu dandeessummaa inuma jira beektaa? Hayyee. Garuu immoo anillee yaalee tanan dadhabe wanna kana waan namni na gargaaru natti fakkaatu. Jechuun yaani waan nan si gargaaruu danda'e si gargaaruu danda'a garuu immoo waan humna kiyyaa olii yoo ta'e immoo waadaa namaaf galuun waan guddaadha mitiiree kanaafuu waadaan galu waan humna kiyyaa yoo ta'e natti maddu rakkoon qabu yaani nu obboleeyyanidha waan dandeenyu walii hiikuu walii himuu dandeenya. Ani fatiin kun hoggaa meeqa akka hiriyyummaa keenya yaani erga biyya kana dhufe hiriyaasi malee akka hin qabne na beektaami. Hayyee maa boosaree maal taate don dubbatiinuu eebad maal mucayyoo maal taate? Akkanumatti natti dhaga'ama. Maarree akkas mana waan si bochisu maal taate birriidhaaf lee rakkatte? Haala maalaan rakkadhaa? Hayyee maal taate yoo birrii taate waan daa'ima kiyyaallee jedhee ol kaawwadhe si kennuu danda'a maaltu maal ta'e abboo kun gara mana si bochisu? Birrii soorra kanne homaa sirra kanne beektaa dhiyoo tana rakkoodhuma biraa. Hayyee maali meera isanii hojiiyyuu hojjechuu hin dandeenye bakka hojiitti jalan maadaamii kiyya wajjiniin ijoollee maadaamii kiyya wajjiniin akkanumatti bakka jarri gaariidha na jaalatu ni beektaa. Amalatti beeka amata meeqa bira dalagdee mitiirallee? Amalatti badee amalarreetti jijjiirradhee sammuun sirrii waan na dalagu natti fakkaatu maal ta'e natti mi jedha baran jechuun. Hanga agasii arguutti aguma nama nagaan attaasoftaallee waallee natti mattee hin beektuuti. Immoo yoo natti mattee waan hiikuu danda'e yoo ta'e si hiikuu danda'a waan humna kiyyaa olii immoo yoo ta'e akkamsii godharee sanii hiime. Falatti barbaanna maal taate rakkoon kee maalumadha. Agas mara waan nama bochisu maal taate maatii ummaa kee bilbiltee hin beektu dubbiftee obboleeyyan kee fayyaa hin qabane maal ta'a? Fayyaa qaban galata waaqaa isaanii miti. Hayyee maaltu maal ta'eere sanii hiime? Ati na beektaa naan tana sirriitti na beektaa abdiillee ni beektaami? Abdii keenya maa abdiin obboleessa keenya nama gaariidha nama hayyuuti abdiin maal si godhare abdiin maal sitti balleesse yaani jechuun? Lakkana uummanatti balleessine uummanatti balleessite miti uumaa waan akka waan na godhe hin qabu garuu yoo kana bakka hoggaa meeqa abdii kana garuu hojjumaa nyaanna hojjumaa dhugnaa akka obboleessa kiyyaattan isa laala innis akka maatii isaa akka obboleewwan isaatitti nu laala ni beekta hariiroo keenyas walitti dhufeenya keenyas abdiin nama miskiina. Nugoorsuudhaan ala waan badaa nurratti raawwatee too hin beeku. Dhugaadha maarree amma waan badaa sirriitti raawwate. Cinaa dhaabbatee nu gargaaruudhaan ala waan tokko nu miidhees hin beeku. Biyya ormaa kana keessatti obboleessas akka obboleessatti itti dhiyaadhee nama qulqulluudhas kanan jedhu nama kiyyas dhiiga kiyyas kan jennuun anis atis ta'e abdiidhuma qabna ni beeku. Dhugaadha. Kan beeku dhugaa kun immoo. Garuu amma immoo maal akkan ta'e beektaa dhiyoo kana bakka maal taate mucayyoo as baasii dubbadha abdiin maal ta'e abdiin nagaa miti moo maaluma jettu yoo wallaalee bar
Abdiyaan samoonallee walii bilbileen beeynu quballee hin qabu. Lakki homtuu maan taane abdii maan taane fayyaa qaba garuu maal jedhee akkasitti isattillee itti meetiin hin jira garuu inni na didee beekta. Ani yaanni kiyya isuma bira na jira bakka abdii jaaladheetiin jiraani. Atimu? Abdii jaaladheetiin jira inni immoo dhalaa biraan naannessaa jechuun inni dubartiin jaaladhuun qaba jedha akkas yaani yaada koonaa hubachuu dide itti meetiin dadhabee. Inna maarraati yaanni kee sila yoo fayyumayyuu qabdi amma obboleessa jette amma mamma isaa boosa maal taate? Bakka obboleessa kiyyaatti soo ta'e jechuun dhiirri nutti dhiyaatu sin jiru waan ta'e bakka namni isuma yaada waa'ee isaatti yaada jaaladheetiin jira jaalala isaatiin. Bade maal mucayyoo maal kaakaa jirta maal osannaa hin maraatti ati mee amala abdiin beektooti abdii kanan beektaa miti kun amata meeqa silaa ofiiyyuu dubbatteeti kana. Jedhee si ibsuu hin danda'u. Abdiin kunoo mucayyoo biyya deemte jirtu sana jannaa ni beektaa miti jannaa jaalatee jiraati. Maalinni ana beekamoo jannaa beekaa dura maal jechuudha? Inni kaan filannoo isaati jannaa beekee si beekee kan jaalatu jannaadhaatu ibsee jira. Yaani akkam jettee akkamitti kana jettan kana si gargaara maalaan maal jedhee kan akkam godhuu danda'a sanni maalaan maal jechuudha? Arrasa fuudha. Itti naayimi bakka itti naayimi itti meetiin dadhabe itti naayimi. Micayyoo miidhamtee jirti jedhiin hojii amma jedhee kanatti waa'ee dhimma mataa kiyyaatiin haasa'achaa jira bar kun dhimma jireenya kiyyaa dhimma dhuunfaa kiyyaatti irratti haasa'aa jirra ani sittan himachaa jira. An kana waan manatti himtuyyuu hin qabdu an kanallee hiikuu hin danda'u itti fufee immoo abdiin kun waadaa jannaa ani hin nyaadhu ishiin ofiishiiti yoo waadaa keenya diigde. Anaafillee rabbi biddeen bal'aa ishiifillee biddeen bal'aa akka jedhu atu inni jannaan alallee nama tokko akkam feene quba qabda animmoo kana maal jedhee abdii gaafadhan tala kwaaniin saalfadha kanuma irra deddeebitee maal jannaa naan jettaa maa inni jannaan asin jirtu bakka asin jiraatiin kan namni wal bira taa'e miti sanni maal taate akkuma ati isa jaallatte innillee ishii jaallata ishiinillee isa jaallatte ani akkam godhee jaalala namaa bade mucayyoo maraatte mucayyoo maal taate? Waan hiikan qabne nan gaafatiin sanni dhugaa rabbii sitti maana abdiin illee obboleessa kiyya atillee obboleettii kiyya jannaan sunillee taate obboleettii kiyya obboleeyyaa rabbii hunduu ani jaalala namaa jidduu siin galu kanallee waan jedhee afaan kiyyaanoo abdii gaafadhuun qaban dhugaa rabbii sitti muufee jechuudha ansi gargaaruu hin danda'u dhibba. Mucayyoo maal dandeessaa ani hojiidha waan ta'eef yeroo hundumaa inni si bira hin dhufa baay'inaan hin dandeessaa. Maal jedhee kana gaafadhamee jaalallee kee dhiisiiti. Hiriitti kiyya fuudhi jedha ammaan akkam jedhee isa gaafadhan sanni dhugaa kana waadaa siif hin galu dhiifama naa godhiiti gargaarsa biraa natti fakkaatee si gargaaruu danda'a jedhee kanaan si gargaaruu hin danda'u hiriyoowwan isaa kaaniin jiran yoo feete isaanitti himatuu dandeessa malee ani dhugaa kana danda'ee dubbatuu hin danda'u an nama wal jaalatu jidduu wanti fedhe yoo dhufe jechuudha dhugaadhaan yaani namni karaa qajeelaan malee ati oduma jaallatte yoo akkam jettee kana akkamittiin hin ta'u waan hin asitti na erga jedhee tanan gammachuudhaan dhufeyyuu dhoogaan dhufummaa manni keessan duwwaadha si malee homtuu hin jiru kanaafan sitti machuu barbaade yaani ati jaallattee akkam jedha waan hiikayyuu hin qabu kaa kun hiika nama waan hiika hin qabne bar jechuun nama hiriitti qabu nama ani boruuf jedhee nama eeggataa jiru akkamiin jedhee gaafa riyaa ta'e maa inni riyaan adii dabar rakkoo hin qabu kun maal wayii inni kaa walirraa qabanii wayii wal fuudhanii jirri kun waluma fuudhu hiriyaawwan wal jaalatanii namni maatiin keenya haa beeku jettee mucayyoon biyya deemte malee maal ani kana keessa hin jiru dhugaa rabbii dubbatuudhaaf dhiifama naaf godhi an ammallee irra deddeebi'ee kan siin jechuu danda'u abdiin obboleessa kiyyaati obboleettii kiyya ani karaa badaarra akka siin deemtan hin fedhu karaa badaadha nama jaalachuun maal jaalala ani isumarraa fixadhu malee ani dhugaa isin jidduullee jaalala namaa jidduullee hin seenu dhugaa kun waan rabbi birattillee nama birattillee hin jaalatamnedha an dhugaa rabbii annatti dasna hin jenne waan akkasii dhugaa maal jechuudha kuni akkam jedhamee akkamittiin akkam kana yaaduun keeyyuu ati maal taate mucayyoo afaan iyyaanne maali jaalalaan qabamuu nanarratti eegale moo nama jaalachuu nanarratti eegale moo maa inni waan safuudhaan miti bar safuu miti bar jaalachuun waanuma jiru bar jaalachuun waanuma jiru karaa qajeelaatiin waan dubbadhu iyyuu na harkaa bade dhugaa rabbii nama beeku kana nama jaallattu kana yoo nan jaallatte kun qabuuti garuu ati isumarraa fixadhu dhugaan hin beeku dhugaa ana kan ittiin isarraa fixadha inni nan dhaga'uu na
rifataan didee jira waan ana haasaa barbaadu iyyuu haasaayyuu nan fixachiisu. Ani walitti isin fiduu danda'a maaloo sanni waan hin taane nan gaafatiin dhugaan isillee si jaalladha si kabaja waan hin dandeenye tokko hin danda'a hin jedhu gurra si buusanii jaalladhu jibbii hin jedhu maani waan akkasii dhugaa si faana dubbatteetti jedhee gaafatuu danda'a garuu mucayyoo kaanniisi kana fuudhi jechuu hin danda'u dhugaa waaqati hin dandeenye maal ani cabduudha ani naafa maali ani eenyudha gadi naa hubachuu hin dandeenye bal'aa hubachuu hin dandeenye. Kanaafaan maal jedhamee sanii dhugaa bakka kiyyallee guyyaa maal jedhaani abdii miti abbaa fedhee yoo ta'ani namni akkas yoo jedhe akkam godhame iski akkam gochuu danda'a kanaafiyyuu hin boohiini wanna badii tokko miti bar wanni nani raawwachaa jiru badii sitti fakkaate miidhamni koo siif bareeda hoggana nani siif bareeda miti garuu waan akkasii duubaati na cina dhaabbattee na deeggaruu qabdeeyyuu na jajjabeessuu qabdeeyyuu isa waan deeggaruu fi deeggaramnaan afaanuna harkaa badee jira ati kai amma taa'e kalaas kai giiftii kiyyoo bayti taa'e bishaan sii fidame hoo bishaan dhugi hoo dubboo hoo bishaan dhugi agas mara maaltu si gochise bade namicha yoo ati dubbisuu hin dandeenyaane haajii fa'aa sa'idoo fa'aa bira deemee itti isaanuma yoo isaan danda'an yaalan ilmaan dhiiraati malee ani dubartii ta'ee dubartii irratti shira xaxuu kan hin danda'u. Shiran jedhamu kun namni nama jaalatee shiranitti. Kanaafiyyuu kan maaluma sii godha maaloo sannaayiti. Akka homaa naan godhe. Kanaafiyyuu ani dhiifama narraa ta'e dhugaa. Kanaafani wallahi waan dubbadhuun beekne dhugaa rabbii. Taa'ii xiqqoo taphattee deemta. Kabajamtoota hordoftoota waan koo akkuma seensa viidiyoo kiyya irratti isiniif ibsee nama piraanki gochuuf akka deemudha. Ani piraanki godha jedheellee kaameraa kiyya dhofkadheellee ishii eegee jira jechuudha. Garuu faallaa kanaatu uumamee jira. Ani ishii piraanki gochuuf eegaa odoo jiru mucattiin waan biraa natti qaaqxee waan biraa keessa galtee an kaameraa kiyyallee hin kaafne achuma kaameraan kiyya akka jiruttidha jechuudha. Ana faana haasaa eegalte. Asa sana guutummoo aga dhumaattu yaa waraabaa jira jechuudha kaameraan kiyya maaliifuu hin dhaabne jechuudhani. Kanaafiyyuu waan ishiin dubbattes waan ishiin qaaqxe hundiyyuu isinillee akka dhageessan fedha. Garuu maaliif ishiin akka hiriyaatti yookiin iccitii gootee sitti himattee toora sooshaal miidiyaa baaftee yoo naan jettaniif ishumatu akka gadhiisu na godhe jechuudha.